Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni mootummaa Shawaa Lixaa Aanaa Cobii keessatti manneen uummataa ibiddaan gubuun barbadeessan. Waldaan gargaarsaa Oromoo idil addunyaa Ooraan uummata Oromoo Wallagga Lixaa aanaalee garaa garaa keessa jiraataniif birmannaan akka barbaachisu hime. Weeraraa dhibee busaa aanaalee godina Wallagga Lixaatti hammaateef birmannaan akka barbaachisu waldaan hakiimota Oromiyaa ibse. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiru irratti Misiriin biyyoota 20 waliin har'a marii eegalte. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa manneen uummataa ibiddaan gubuun barbadeessan. Humnoonni waraanaa mootummaa Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessa bobbaafamanii jiran hidhaa, ajjeechaa fi saamicha ilmaan Oromoo irratti hammeessaa jiraachuun ni beekama. Yeroo ammaa kanatti ammoo bifa qindaa'aa ta'een manneen uummataa fi qabeenya keessa jiru ibiddaan gubanii barbadeessuu irratti argamu. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa onkoloolessa 19 bara 2023 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii ganda qorichaa Kootichaa keessatti manneen namoota 12 olii mi'a mana keessaa dabalatee barbadeessuun isaanii himameera. Namoonni manni isaanii jalaa gubate kunneenis Balaayi Jabeessaa, Fufaa Kurubaa, Shaambal Kurubaa, Daraaraa Luggee, Fiqaaduu Lachiisaa, Ajabii Lachiisaa, Bijigaa Guutamaa, Amantee Dirribsaa, Calqabaa Dhaabaa, Bojaa Fiqaaduu, Shibirree Imaanaa, Doorsisaa Kumaa fi Guddataa Iddoosaa kanneen jedhaman ta'uu odeessi arganne ifoomseera. Namoonni manni jalaa gubate kunneen yeroo ammaa da'oo dhabuun bosona keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbachuun namoota qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e kana keessatti dubartiin ulfaa tokkos akka argamtuu fi haalli isaan keessa jiranis yaaddessaa ta'uun himameera. Namoota baqachuu hin dandeenye kanneen akka jaarsaaf jaartii irratti ammoo reebichaa fi dararaa raawwatameen namoonni hedduun du'aa fi jireenya gidduutti akka argamanis jiraattonni gandichaa himaniiru. Waldaan gargaarsaa Oromoo idil addunyaa Ooraan uummata Oromoo Wallagga Lixaa aanaalee garaa garaa keessatti dararamaa jiruuf birmannaan akka barbaachisu ibse. Waldaan gargaarsa Oromoo idil addunyaa Ooraan ibsa guyyaa kaleessaa gaafa onkoloolessa 20 bara 2023 baaseen akka beeksisetti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Begii fi Qondaalaa keessatti dhibeen busaa fi koleeraan lubbuun namootaa galaafachaa jiraachuu ibseera. Ragaan bahee akka agarsiisutti ji'a 3 darban keessatti busaan dhibbeentaa 18 ol dabalee jira. Kun biyyattii keessatti waggaa 5 as waan haarawaadha. Yeroo ammaa kana naannoo kanatti uummata 41,591 dhibee kanaan qabameera. Kana keessaa dhibbeentaan 70 Wallagga Lixaa keessatti. Kun ifatti hin gabaafamne yookiin salphifamee gabaasamaa jira. Heddumminaan kan hubaman Begii keessatti aanaa Qondaalaa fi Begiitti uummanni 61,000 buqqa'anii jiru. Uummanni kun uummata waaqaa gaditti lammiisaa Oromoo irraan kan hafe qaama abdii biraa irraa qabu hin jiru waan ta'eef waan dandeenyuun akka bira dhaabbannu jechuun waldaan gargaarsa Oromoo idil addunyaa waamicha dhiyeesseera. Weeraraa dhibee busaa fi koleeraa aanaalee godina Wallagga Lixaatti hammaatee jiruuf birmannaan akka barbaachisu waldaan hakiimotaa Oromiyaas ibsa baaseen beeksiseera. Waldaan hakiimotaa Oromiyaa weerarri dhibee busaa Wallaggatti mudate gaaga'ama caaluu hordofsiisuu dura hawaasni biyya keessaa fi alaa birmannaa hatattamaa akka godhu waamicha dhiyeesse. Weerarri busaa lixa Oromiyaatti hammaate gaaga'ama namoomaa saba waraanaan hawaasicha mudate ittuu hammeesseera. Hojiin lubbuu baraaruu qindoomina jabaa fi tumsa hatattamaan deeggaramuu baannaan balaa hamaatu dhalata jechuun akeekkachiise. Waldaan hakiimotaa Oromiyaa ogeeyyii bobbaasuun hojii tola ooltummaa eegalee jiraachuu yaadachiisuun qaamolee deeggarsa meeshaalee wal'aansaa, deeggarsa ogummaa fi gargaarsa nyaataa dhiyeessuu danda'aniif addatti waamicha lubbuu baraaruu godheera. Gabaasni waajjira eegumsa fayyaa godina Wallagga Lixaatiin onkoloolessa 1 bara 2023 jechuunis torban 3 dura ifa ta'e godinicha keessatti uummanni 100,000 fi 28 caalan dhibee busaan qabamuu mirkaneessaa jedha ibsi waldaa hakiimota Oromiyaa OPA. Isaan kana keessaa yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an du'uu waajjirichi mirkaneessuusaa ibsuun warra dhuman keessaa walakkaa ol namoota hospitaala Begiitti wal'aansa gahaa dhabanii du'an ta'uu eera.
Dhimmi kun birmannaa hatattamaa fi tumsa qaamolee garaa garaa gaafata. Hojiin lubbuu baraaruu gadi fageenyaan rakkoo kana madaalu hatattamaan hojjetamuu baannaan keessumaa hireen daa'immanii balaa hammaataa jala jirti jedhe. Qorannoo qooda fudhattoota garaa garaa hirmaachisuun dhiyeenya geggeeffameen Beegii fi Qondaalaa keessatti keessumaa daa'imman umuriin waggaa 5 gadi hanqina nyaataa hamaaf saaxilamanii jiraachuun mirkanaa'eera jedhe Oopaan. Lola waggootaaf naannichatti geggeeffamaa jiruun godinaalee Wallaggaa arfanitti gaaga'ama namoomaa cimaan mudateera. Lammiileen hedduun ajjeefamanii hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun dirreerra faca'aniiru. Lola naannichatti tureen dhaabbileen fayyaas manca'aniiru kan jedhu waldaan kun weerarri busaa fi hanqinni nyaataa cimaan yeroo ammaa naannichatti mudate ammoo gaaga'ama namoomaa duraanuu mudataa ture ittuu hammeesseera jedhe. Walwaraansi naannichatti itti fufinsaan geggeeffamuu fi haalonni lola kana hordofanii uumaman hojii gama fayyaan hawaasa kana baraaruuf hojjetamullee walxaxaa taasisuu ibse. Iddoowwan weerara dhibee fi beelaan akkaan hubamaa jiran Beegii fi Qondaalaa qofa keessaa uummanni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaarraa buqqa'ee jiru 61,400 akka caalu mul'isa ibsi Oopaa. Naannichi muddama jabaa jala jira. Yeroo ammaa muddama kanatti ammoo hawaasa baraaruuf tattaaffii qaamolee garaa garaan eegalaman ni dinqisiifanna kan jedhe Oopaan. Hojiin lubbuu baraaruu eegalame kun gama hundaanuu cimee akka itti fufu gaafateera. Uummanni, dhaabbileen amantaa, dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa biyya keessaa fi alaa tumsa lubbuu baraaruuf godhamu guddisuun balaa ulfaataa hawaasicha mudataa jiru waloon akka qulataniif waamicha dhiyeesse. Waldaan Hakiimotaa Oromiyaa ogeeyyii bobbaasuun hojii tola ooltummaa garaa garaa hojjetaa jiraachuu yaadachiisuun qaamolee qoricha ittisa dhibee busaa, meeshaalee qorannoo laaboraatoorii fi RDT yookiin maayikirooskooppii hospitaala Beegii fi dhaabbilee fayyaa naannoof gumaachuu danda'an isaan keemikaala farra bookee busaa biifuu, agoobara yookaan golgaa siree raabsuu fi ittisa dhibee busaa irratti hubannoo uumuun tumsuu danda'anii fi qaamolee gargaarsa nyaataa hatattamaa fi deeggarsa loojistikii dhiyeessuun birmannaa lubbuu baraaruu gochuu danda'aniif addatti waamicha dhiyeesseera. Hawaasnis hojii lubbuu baraaruu kana akka tumsuuf maqaa waldaa Hakiimota Oromiyaatiin baankiiwwan garaa garaatti lakkoofsi herregaa banamaniiru. Gabaasichi kan OMN. Lola Hamaasii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru ilaalchisuun har'a Misiriin biyyoota 20 wajjin magaalaa Kaayirootti marii eegalte. Lola Israa'elii fi garee Gaazaa keessa jiru Hamaas gidduutti hammaachaa jiru irratti mari'achuuf har'a Misiriin hooggantoota biyyoota addunyaa 20 walitti qabuun marii geggeessuuf jirti. Akka Reuters gabaasetti hirmaattonni marii kanaa Pirezidaantii Masir Abdul Fattah al-Sisi, Pirezidaantii Filisxeem Mahamuud Abbaas, Ministeera dhimma alaa UK James Cleverly, hoogganaa United Nations Antonio Guterres, hooggantoonni biyyoota Arabaa hedduu fi kanneen biroodha. Hirmaattota kunneen keessaa bakka buutonni Israa'el, Hamaas, United States fi Iraan hin jirani. Abbaas Pirezidaantiin abbaa taayitaa Filisxeem isa West Bank jirudha. Garee Hamaas waliin wal morkataadha. Qindeessitoonni Misrii kaayyoon ijoo marii kanaa dhukaasa dhaabuudha jedhu. Ta'us garuu qaamolee ijoo kan akka Israa'elii fi Iraan kan Hamaasiin deeggaru waan marii kana irratti hin argamneef bu'aa marii kanarraa argamuu danda'u irratti tilmaamni jiru xiqqaadha. Daangaa Gaazaa Israa'eliin hin to'atamne kan qabdu Misrii qofaadha. Hooggantoonni biyyootii hedduu gargaarsi barbaachisaa ta'e akka Gaazaa seenuuf Misriin hulaarra fahaa daangaadha jiru akka bantuuf gaafataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophii Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.